جنة سين جنة رسلا لكن يواتي ركنا والشون دندنيا إنما ركنا كنا تويتو دندو بربادة تنمني ما برقي قدان دبرسين ما جوت دبرين دبرسين ما بقيا إيدا في لدي ما البرباد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا ينكي يا كبجم في جالتمو كجرت هندت كل كيسن كان إسلام في كان إسلام تالين ويارا الحمد لله رب العالمين إيدنا أدها بركم تقول إبا فري فورتمي تربة هجرة نبي محمد نجان صلاة ميها الدان قال مجرى بودين أرسل تاهم كيسات يو إدو تسالاني مقالة دولاتي ديگر سمسيد فتي على أوقاته الراوة چودان نجان الدان قال هجرة أتيو مالي يناغرك إيدا چاوت پوستي توكو فولا ميديا رتي ويتا أغرو باي نمغد دسيسا إموني توكو ربين كينا جل وعلا كلام ساء الفاتحة كيست أكنا جدا ولا تكتم ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يا رب إن سبحانه وتعالى ولا تكفو فأنا ديمتين هردف إن دبت إن أجة ما ليس لك به علم وام بكم سيتنك أبن واربنا اتنك أبن ما جنان إجاكي وان أغر سيسودان إجاكي وان غري أرغيو اتراغا فتمت بركي وان صوتي تو كتوغا جتي أكا إني أنتي دبر سيومو اتراغا فتمت أني كيتي نمو وان صوبتاو بيتو تكو يوني نبوم سيتي سبحان الله إراغا فتمت كان الله جل جلاله يقول وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين يقول فاسق من والالن أرى رجاء الدان بافن كمعسيا يروهم دا درتي وكان معسيا إهنا قرأتي الرجرات فاسق كان متاع ربي أجج ربي إرابه ويتوري أكس ربي إيجني ودوسي في دجري أوجدت فوتي التنين في جنج ربي كنا سبحانه وتعالى ما جنان ربي كنا فتبينوا الدام بافت أدوسا أدوه هندبرسل أدوه اللبسل جاء ما جنان كجبني تكسر راباتي الدنيا كان الريول جيت جت ربي الراس جافة وان تاتيف أقسم كجبة تكون درجانم تكون يوجا نتفته والفنام تكون يوجا نتفته مقاقل كله يوترسيد ربي الراس جافة وان تاتيف ربي كنا جبرو تساتيف نيادا وان تاتيف إذا كان هذا بتشوران ودون فيلم ميديا تبودان حساب وهي أربعة دريدات بود أمي فيديو وقتر باندوا يتكاتي كاساسي باركم لما خدا لما أكلا كوسا بيا كينياتي وياو تاتا يوكان مو باركم لما خدا سجل فرنجيتين أتشي أتشندورا وام بوستي ركنا بيا ولوتي غاليف ركنا موتا أمارا كيستي بوا مسيداتي والكباتي غالراتي ومن الدنيا يوكان ومن إسلام إثيوبيا هندي غاتن غلاء سجلي مرمين أجيسو مرابي أتشي كيسا إدو بربادان قفا كيسا مراني إديت قراني ولي قلشاني fakkeessanii eenyummaa namaatiin cabsuuf jecha guddina namaa yookaan mul'ata namaa jibbuuf jecha warroonni nageenyi isaanitti hin tolle waan akkasii yoo gadhiisan addaan baafatu rabbi jedhu sun eessa dhaqe gurraa ija keetii maal hambifatte arraba keetii maal hambifatte san qofaa miti warroonni jalaa fuutanii afarsitan ka walirra darbitaniitiin mul'iftan ilmaa gariin namaa jabaa kenna beekaa kennachaadhaan kanneen afarsitan obboleessa kiyya maal akka ta'e maal addaan baafattan namni gartee jabummaa namaa beekuu fi beekumsa namaa barbaaduu fi mul'ata guddata namaa barbaadu maa bardeen gaddaan dabarsin maa ji'oota dabareen dabarsin maaf guyyaa iidaa filatte maal barbaadde abboo maaf ammallee filannoo boruu iftaani galee filatte maal barbaadde obboleessa kan kee ana obboleessa kee kayoo jiraadhe si fayyadu kayoo ulfaadhe ulfinni kiyya keetii kayoo guddadhe guddinni kiyya keetii yoo mootummaa faana mataa waliin buuftu maali bu'aan ati keessaa argattu maal bu'aan ati keessaa argattu maal keessa argatta anarratti gurraachinna yookaan maqaa koo gadi garagalchuudha maal keessa argatta maal fayyadamta dubbiin sobaa kun nama biratti illee darajaa kee gadi buusa gadi si buusa namni kuma dhibbaa si ilaaluu danda'a namni kuma dhibbaa dubbiin sana soba ta'uu yoo dhagaye ammoo afaan qabatee si taajjaba eeyyen si taajjaba hanga kuma dhibbaa faana kuma dhibba ol deemteen faana kuma dhibba lama gad deemutti dhufa waan taateef sirrii miti ilmummaa kan keettu gurraachata sirrii miti Rabbi si gaafata sirrii miti kaasi waan nun fakkaanne nuti nagaan jirra biyya keenya keessa nagaa eegganne akka gaariitti filannoo filannoo qophoofne jirra akka gaariitti filatuuf deemaa jirra sa'a nu filatuuf deemnutti sa'a nu gartanii nagaa kennaan jiraannutti nageenyi magaal kanaa akka ittiin fufne barbaadameeti nageenyi dhuunfaa kanaallee akka ittiin fufne barbaadameeti nageenyi biyya kanaallee akka ittiin fufne barbaadameeti ati aanjeffattee
algaa gaarii tolfattee ilmaan namaa ciisa isaa jalatti ibiddee bobeessitu maal barbaaddeeti awwaan badaan dubbadhu harka keetiin waan achirra keetirraa kaas dhiifama gaafadhu qirca gabaan ubaaftee nun gurguratin warra qircaa toluu miti qircaan tolu qirca nun gurguratin maqaan nun bitatin maqaa keettu gadi gargala maqaa keettu gadi deeba ulfina qabdu salphina jijjiirama dhageettii qabdu gurra sirraa qabatan dubbachuu dandeenya akka nama kamiitittu akka gaariitti afaan hiruu dandeenya dubbanne hin barbaanne waan taateef nuris buyina irraallee gadi lafatti gadi buusi miidiyaa irraallee waan tannifte kan waan waliin fakkaanne akkasumas hin jedhu obboleessa kiyya akkasiin jedhu akka nama guddaatti si waameeti akka nama guddaatti si hin qaaqeeti guddinna keetti amante taanaan achirraa gabbuusuun dirqama kana godhuu qabdu. Kanaaf uummanni keenya bakka jirtanitti magaalaa Dudduraa keessatti haasamee guyyaadhaatiin postotame kun kan guyyaa har'aatiin hin taanee fi kanaas bakka hin buune hubattanii eenyullee qophiin nuti filannoof qabnu kanaayyuu hunduma deemsuu kan barbaadamu ta'u taatu filannoon itti deema ni milkaaya filannoo kennaaf qophii guutuu qabna jechoota kanaaf gurra hin qabnu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.